guyyaan irraan tanaa kuni guyyaa seenaadhaatiisi. Dhugguun bakka tana dhufe uumaan nama mul'ataanis. Nama dagatamuun taane sheekha keenya abbaa keenya Harraga qabrii galee jiru san sheekha Adam Tuulaa jannataan rabbiin waa qananiisu. jannatul firdawsi rabbi haa kennuufi. Rabbi quraana kaasatti akka jee yoonii fi nagara toonfattanti qoon isin kanneerratti guddoon isinii dabala jee. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ergamaa rabbiin ije laa tahaasatu waliin haasatina walaa tanaajashuu waliin gowwoomsina. Abbaan fedhe kanatti hafate hadiisa Bukaarii Musliim isinii mali. Arra wanni kanaatun isin keessa dhufte yaa rabbii keenya haqa madda keenya kana yaa rabbiin goggoysin jettanii alhamdulillahi jechuun qabdanii. itti deebinee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. warra afeerraan isaanii illeen afeerraa waan diiniif taate rabbi isin haa taasisu. Mee amiin naaji. Yeroo haawwan as dhaabbatanii akkasitti aqiidaa akkas godhan. في فايدة لا إله إلا الله الدنيا في آخرة الرار كانوا مالي في الدنيا الرتي بعد رب التين الرانو بلسوم سودا أمو آخرتي سبب زيتين جنة ربي أركجودا جنة ربي أركجودا. Yeroo shamarran as dhaabbatanii tafsiira akkas godhan. Ommi kasiisuun هم خير البرية isaa waan rabbiin uumerraa irra bareedduu maati. Keejiin dhalaadha jabduudha gartee jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti isin dubbate. Keejiin akkanaatun taakana jaarsatti jaarsa fuusisuu jibbuunii tana gartee dhiifadhaadhaan isin hin jaa tabiraallee gartee humaatii miti. Natti gartee muufisina agaa. Warra akhiraa sin jiran ijaabu rabbiin waa godhu amma asirratti qaafeerru amiira majlisa sheekh شيخ داوود شيخ أيوب فليتفضل مشكورا وماجورا. الله أكبر Allahu akbar. الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. guyyaa irraa kana ge'uuf galanni gartee gaa rabbiif haa ta'u isinilleen duba gartee gaa guyyaa kana ge'uudhaaf waa hedduu dalaydanii jazaa rabbi isin haa kafalu warri gartee horee fi akkasuma gartee gaa sagantaa tana bareechuudhaaf sagantaa warri gartee irra dhiyaatilleen maashaallah hedduu takka duba gartee nama gammachiifte laata ijoolleen tun darasaadha moo warruma biyyaatii jeetiin shakku jiraan baanaas teenyati ijoolluma gartee gaa dhalootaas kaawsoo deemanii qaraan hin ta'in asuma taa'anii habaratan waan hedduu takka gartee nama gammachiiftuun baan haati gartee ilmaan kanaa abboonni ilmaan kanaa alhamdulillaahi bifa gartee amma jiru kanatti akka gartee kana caalaa ilmaan kana jajjabeessan bakkaan gihan dhaamsi guddaan gartee gaa nuti dhaamannu illee dhaamadhu kanumaa akki jaan cufa nama jabaa duuba nama jabaa jiraa jan shehaadam duuba maatii isaanii jazaa rabbi gartee jannata rabbi haa kennuufi maatii jabduudhaatu isaan duuba jiraan baane isinilleen maatii akka maatii sheekaasan ilmaan kanaa ta'uudha qabdaniin baan ilmaan kana ilmootis sun eega dhalattee waa bartee bichaa osoo hin ta'in osoo isiin hin dhalatin dura tissanii jiran ilmoo odoon dhalatin dura gaafa garaa jirtu osoo bultiin jaarin dura karoora ilmoo itti baasaniin baan shabaabni gaafa dargaggummaati ilmoon tiyya akkamii waan jamtu shamarranilleen akkasuma qissaata kamichaa isinii himeetin dhiifama naa godhaadhaa sagantaa tiyya xumuraa nama tokko waraana deemeet ajajaa waraanaa tahee biyya takkatti gartee lolaaf ergame namni sun san duuba gartee gaa hoggaa ilmoon sibiraa baate garaan haadha waaceesee rafuu beek akkasumaami saniif san duuba gartee gaa oduun adda addaa ta ilmoon tantee duuteetu suma geessi
تلمون تنتهي تغرتي غاني ما دوتي تولين سما جيسي أبا هاداتنا دوبا أباتو درا دقي المون تنتهي بيجسني دوتي تجت جزء قلي وانسن هذا ما مكيا برمجان كنيا ندوي جاني وقاين نجو خجيبا التاني سلا إني بكرة درو دعاسة هي قلبين شفتين بان إسين خجيبا إن دون علم خجاني جرا أكمل بيته وتبيت أكتب بيته كانوا ما قبدي سندوبا بوده سهية أكماتي تخن ربي هاقولوا جه خيات أملي ترى خيسة بريل مهان كني جرا بيجسن دكت أججا ورانا ته بوجه رفوج جرا أدو جتو دكينن هاتي نجمد الله أكبر جتين بان خيا قربان كونجي جل وقسم سنة جل إنجفن نوران جل سنتوبا करते गानी गाफते अब्बा मना हादा मना तना गाफते अक्कमी बेते में अत गाफे इन्नु दिया खिजी बेते अम्मा करते गा इन्नी मोहे दुफे जट्टू तना अक्कमी बेते नान अक्कन इत्ती डाले बे खा गुरबान अवल्लाह ये गन करते इसान अब्बा मना खाना वलिद दुफे ilmoo tana tisuuf takka haraam garaa kiyyatti nyaanneet takka kijiba gurra kiyyaan hin dhaggeeffanneet takka waan haraam iyyati tanaan hin laalleet mucuma kana tisuudhaaf jecha wanni niin galtee bakka sanatti seenaa tana kaaseef tiqni ilmoodha bakka sanirraa eegale jechuu kiyyaa beek saniif inshaallah akka bareedatti gartee ilmaan keessan jirani yerolleen gabaabduudha sheekha kiyyaan na booda jira haganaa gartee dubbachuun barbaanne dhiifamallee naa godhaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أميرة كان ربي عامل كيس. آمين. أميرة الدنيا قلت ربي ساقول. آمين. ربي كنت دائما إن الله على كل شيء قدير والله. ربي أقوله. آمين. إيه ساس علماء بيجاك شيخ يعني شيخ آدم طول ربي أقوله. آمين. إيه آدم راس ربي أقوله. آمين. أكاسي كوسيسه. ربي مجلس هركزا هقاو. آمين. فني علماني في لغات رب ربي قمت هقابو في. آمين آمين أكره جا أكمين جانبيتا. برمنا ماني. قبرتي كتاكو. جارتي سافرت دورا. جارتي إخ. mana man jette mana mani khay khaydi amma gize la baaqay dabkeechu dabkeedi khay qaadi birek qaadi jen wayarna tefte je mana qaadi ge engalate wo malta denan jarti ya mana mani khayen me jarti sa fidi jen illala ogga birege se mal gorechu aye laledi o tanana be gaje i khame jen qasidu me jen gurba marre budabka me amma dabkeechu aye achi godedi sai bazado ko jira sankara namarabi wa dagefatu ittisike waa dhageeffatu bira dhageechu gangalachu seene san bira dhagee oo maal taate oo irra riisi jeemme irratti namne boo maali barakatti manaamaan jaartiiti jee keejeen sanii jaartii jette yaa qaadii bira dhageetiin jaartiiti yaatu hiikameenna qaadiin hiikameenna hin jee anarra jaartii beeyeen qaanii lamata akkasii akka inni qaasi jeen neelaana boo saneen dongoraa fudhatanii mana qaadii jala dhaqanii dongoru seenan qaadichi gabbee manaamaan rabbi sana balleessu maal asii gootan jeen amma zaahiraan balas jala manaamaan asitti daaba garree jeen rabbi sana balleessu daabaatuma as jira sanii zaahiraan dhuftanii mana kiyya diideen jennaan ati rabbi sana balleessu ni qaa manaamaanii qaa agartee jeen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akkana jechaaga akkasika dubbii wal keessa mi'ootti ayyee ammas amiira manguddoo kan ta'e Sheekh Faadil فليتفضل مشكورا وماجورا قرصا بريدا وجنا ستيفيرن الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا أبقي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه العملا ثم الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الفضلاء ثم عما بعد إخوة الإسلام المجتمعين في هذا المكان كدلا في ديرة كهاوني في كشمرني كمان قدولتي في كدردرة بكا كانت ترقمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللينون امنس كيسة تاآرو شفتكم قرتني دارا كتا آجروها ونمكنا ملنجرو غرقنا سلامتك ينمنا دي بسن نجيني غرقنا إنما سلامتك ينادي بسن نجيني واللينو سقليك يكنت النقام ننفكاتا إرني سني دي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في الرجامة
mee ofuma keessan deebi'a ofuma ilaali qaamuma kee kanarraa maasha Allah jee akkuma kanatti hida'amuu malee gartee rabbi isinirraa hin hir'isin wallaahi isinitti gartee waa hin himna yoo gartee jenne wama gartee isinitti illee himnu hin qabnu yoo jenne hin kijibnu maaliif laata isintu gartaniidha annuu himuu jiraawu haawwanii fi shamarran gartee hedduu tajjiranii meerre gartee manguddoonii fi dardarri namni barachaa jiru haawwanuma keenyaaf shamarran malee manguddooleen gartee nam takka gartaniidha kunooti gaanamuma yoon quba baasaa ji'as keessa gartee manguddooleen hin jiru awwannan isinitti dhaammad na dhageessaniimi na dhaga'u jirtaniimi wannan isinitti dhaammadhuwan hoggaa gartaniidha managgaltan waan amma gartaniidha qaqqaraatan kana ni beektanii miree duraanuu isin aalima rabbi isin godhu isinuma kana meeshii Adam tuulaa rabbi haa taasisu meeshii Adam tuulaa rabbi isin godhu hoggaa galtan abbaa maammassan ofitti hin dhiisinaa gaafiidhuma gartaniidha kanatti gadhiisa laal na dhageessaniimi gaafuma kana mee gartee namni waamee kaan islaaminaa seena jechuu abbuma maamma keessa nakaafaa keessa taa'u sanitti naa'imaa kanuma bicha laal hogguus hin gartee akkasi gaafiitti gallakkistan inni galgala gartee warruu keessan taa'u kitaaba isaa fudhatee masgiidatti ce'anaa beeke haati maamma kiyyaana dhiisaa hin jirtu karaan na baasu karaa sheekaa malee je'eeti kitaaba isaa fudhatee bakka sheenni jirutti gartee ce'a isini ka gartee akka inni qara'us godhu akka inni gartee hin barannes ka godhu isin na dhageessaniimi waanan gartee isiniin jee kana hojiirra oolchitanii miire akka kana wanni gartee akka kana sin bareeche barnoota diinal islaam wallaahi namni barnoota diinal islaam qabu eessattuu gartee numa bareedaanaa beeke amma namni gartee akka kana dhufee gartee hogguus hin arge wallaahi ka duraanuu gara biraa gartee jiru gara keessan kana gara galaamee ol rabbi sin hafuudha yoo addunyaa milkaa'uu feetanis yoo gartee akhiraatti milkaa'uu feetanis karaan milkaa'anu karuma sin irra jirtan kana malee hin jiru rabbiin darajaa namaa ka inni gartaniidha ittiin ol fuudhu barnootuma malee gartee hin jiru barnoota kanaan warra rabbi darajaa ol fuudhe rabbi sin godhu mee darajaa keessan barnoota kanaan ol rabbi sin fuudhu isin gandi shonkoorii fi gandi gartaniidha Usmaan ganda gartee gandi biraa yaa rabbi akka ganda isaanii na godhi jetteetti rabbi kadhatu rabbi sin godhu mee ganda akkasii rabbi si haa godhu mee harka kee ol fuudhin dheeressu waa biraanin dubbadha yoon jeeniin balleessaa sheeka kiyyan na duuba jiraati gizee gartee silaaga akkan gartaniidha iyyu sin irratti niin beeka sheekaan mo na duuba jiru gartee akkan iyyullee gartee hin qabu du'aa'uma laman irra sinii buusee deema harka keessan ol qaba hogguuman bakka kanaa galtu barakaan gartee mana keessi duukaa haa galtu barakaa diiniitii fi duuniyaa sin duuba warra rabbi galche rabbi sin godhu har'a caayaa kana teessanii caayaa jannataa warra rabbi kaaya rabbi sin godhu aduu kana keessa teessanii aduu guyyaa qiyaamaa warra rabbi nagaya baase rabbi sin godhu aamin yaa rabbi aamin bihaqqi subhaana rabbika الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله الله أكبر دعاء ربنا واقبل آمين ربنا واقبل آمين ربنا واقبل آمين يسلي داي چالو ربي هاغور آمين ربي هاغور آمين والله كشاميني برو ربي هاغور آمين أكب يتني تنات نمني غور سنبه كم أمي سار ربي كسر ربي نو واغور آمين ربي نو واغور آمين عمل سكنتا مال دي بيچو amma gaa eegaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaan asirra nuuf dhiyaattu gaazexoota diin islaam qataan خالد جمالي في بلال عبدي شادي في إمامُدين عباس فليتفضل مشكورا وماجورا ودوك بتني رفن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم أكم بلتن دعوتو تكينيام ودو يروكناف قبني اسنف ديه سنام دراتيس أنغفوتا ودوم جمعان سيف اللهم براتو ديسا كم بركنا برسيسا درم برومسا غها كنودان هالغارين تمرسيسم إباف ديه سيتي جرام أردتولا غند شنكور إدودا لوتا شيخ آدم تولا كيستم براتوني مادة هراشي kan hawwanii fi shamarranii diin keenyaaf nutu abbaadha jedhaniiti jiru. Amma oduun ispoortiin tapha cimaa muuziqaa hadiisaa fi nashiidaa gidduutti gaggeeffameen gareen hadiisaa fi nashiidaa tokkoffaa fi lammaffaa bahuudhaan garee muuziqaa kuffisanii boodatti hambisaniiti jiranii. Akkuma beekamutti namoonni araada adda addaatiin qabamaatii jiru. Isaan keessaa kanneen akka tamboo namoonni tokko tokko faayidaa tamboo yommuu ibsan namni tamboo xuuxuun waan qufa'uuf hattuun halkanis ta'ee yeroo biroo isa hatuu hin dandeessu. Oduu keenya xumuraatiin alataa jireenya Itoophiyaatiin wal qabatee qaala'insi jireenyaa garmalee waan dabaleef hawaasa biyyaa yaaddeessaatii jira. Akka gabaasni loon irraa arganne ibsutti qaala'insi jireenyaa ilma namaa qofa osoo hin taane nus yaaddeessaatii jira jedhaniiti jiru. Foorishkaa gahaa hin argannu nus yeroo sana aannan gahaa hin kenninu sababa saniif nutumu warreen gaadiin elmaman keessattuu iyyata guddaa nutti galfataniiti jiru jechuudhaan dubbataniiti jiru. Egaa daawwattoota keenyaa hangafoonni oduu guyyaa har'aa kana fakkaatan amma oduu bal'inaan. Jam'aan Saifullaahi barattoota isaa kan bara kana barsiisaa ture barumsa gahaa kennuudhaan haala gaariin xumursiisee eebbaaf dhiheesseetii jira. Jam'aan kun barumsa gahaa kennullee harcaatiin barattoota yeroodhaa gara yerootti mudachaatii jira. Akka gabaasni nu ga'e ibsutti harcaatiin mul'ate kun parsantii yookaan dhibbantaadhaan 50 ol ta'uu mul'isa. Bara hijiraa 2046 barattoonni galmaawwan garee gooroo nama 27, garee gaaraa nama 11, garee sukee nama 10, garee malkaa nama 20, garee ayinarsaa nama 6 fi garee maddoyyee nama 13 walumaa galatti namoota 87 ta'uu gabaasicharraa hubachuun danda'ameeti jira. Baruma kana keessa harcaatiin garaagaraatiin namoonni barumsa addaan kutanii dhiisan garee gooroo nama 15, garee gaaraa nama 5, garee sukee nama 5, garee malkaa nama 11, garee ayinarsaa nama 3 fi garee maddoyyee nama 9 walumaa galatti namoota 48 akka ta'an ibsameeti jira. Barumsa isaanii haala quubsaa ta'een kanneen xumuran ammoo garee gaaraa nama 12, garee gooroo nama 12, garee gaaraa nama 6, garee sukee nama 5, garee malkaa nama 9, garee ayinarsaa nama 3 fi garee maddoyyee nama 4 walumaa galatti nama 39 akka ta'anii fi avreejiidhaan kan galmaawwan 87 kan dhiisan 48 fi kan xumuran 39 ta'uu isaanii kan gabaasee miidiyaa Jam'aa Saifullaahiiti. Oduu keenya lammaffaatiin Arda Tuulaa Ganda Shankoor iddoo dhaloota Sheek Adam Tuulaa keessatti barattoonni madda haraashii kan hawwanii fi shamarranii diin keenyaaf nutu abbaadha jedhaniiti jiru. Dabalata oduu kanaa riippoortarri keenya shan daddaqaan akka taanutti isiniif qindeesseetii jira. Galatoom jajjabeessaa siin jechaan Arda Tuulaa Ganda Shankoor keessatti barattoonni madda haraashii kan hawwanii fi shamarranii diin keenyaaf nutu abbaadha jedhaniiti jiran. Akkuma beekamutti barumsi madda haraashii eega jalqabee bubbuleeti jira. Kanuma sababeeffachuudhaan barattoonni madda haraashii Arda Tuulaa kan Ganda Shankoor
warra dhiiraatiif fakkeenya ta'uudhaan abbummaa fi quuqama diin islaamaatiif qaban agarsiisaniitii jiran. Warreen dhiiraatis isaanumarraa fakkeenya fudhachuudhaan barumsa isaanii jalqabanii haala quubsaa taheen barachaa akka jiran gabaasaniitii jiran. Kanuma sababeeffachuudhaan barnoonni amantaa islaamaa kan duraan waggaatti al tokko ji'a ramadaanaa keessatti qofa baratamaa ture yeroo ammaa ji'a ramadaanaatiin alattis torbaanitti al tokko guyyaa jum'aa sa'aatii 5 hamma sa'aatii 6tti baratamaa akka jiru ragaan argameera hubachuun danda'ameetii jira. Kanaafuu namni waan gaarii tokko karaa godhem gaariidhaan galata galfama waan ta'eef gama keenyaan firiin isin facaaftan biqilee haa daraaru hiddi isaa lafa qabatee haa saaru isiniin jennaan. Galatoomii riippoortara keenya Shandaddaqaa siin jecham amma oduu ispoortiin tapha cimaa muuziqaa hadiisaa fi nashiidaa gidduutti gaggeeffameen gareen hadiisaa fi nashiidaa takkaffaa fi lammaffaa bahuudhaan garee muuziqaa kuffisanii boodatti hambisaniitii jiru. Dabalata oduu kanaa riippoortara keenya onnachiisaan akka chaanutti isiniif qindeesseetii jira. Galatoomii riippoortara keenya jajjabeessaa siin jecham tapha cimaa muuziqaa hadiisaa fi nashiidaa gidduutti gaggeeffameen gareen hadiisaa fi nashiidaa takkaffaa fi lammaffaa bahuudhaan garee muuziqaa kuffisanii boodatti hambisaniitii jiranii. Tapha cimaa gareelee sadeen jidduutti gaggeeffameen kana sababeeffachuudhaan miseensonni jam'aa tokko tokkoo fi koreen biyya waliin ta'uudhaan namoota muuziqaa dhaggeeffatan adabbii hanga birrii 500tti adabuudhaan yoo xiqqaate namoota muuziqaa dhaggeeffatan muuziqaas hanga parsantii 50tti gadi hir'isuun danda'ameera. Kanumarraa ka'uudhaan miimooriin gosa lamatti addaan bahuudhaan miimoorii muuziqaatii fi miimoorii hadiisaatti addaan filatamaniitii jiran. Namoonni tokko tokko garuu kan sodaa adabbiitiif dhiisanii fi kan sodaa rabbiitiif dhiisanis muuziqaarraa if qusataniitii jiran. Gariin immoo kan tuffii namaa qabanii fi sheexaanni isaan jallisee jiraatanillee garuu parsantii 50 ol dabruu dadhabaniitii jiran. Irra hedduun nama gara nashiidaa fi gariin immoo gara hadiisaatti miimoorii isaanii jijjiirrachaa akka jiran teeppiin guddaan keessa galu tokkoo fi kan dugda irratti fannifatamu tokko nuuf gabaaseetii jira. Galatoomii riippoortara keenya onnachiisaa siin jecham akkuma beekamutti namoonni araada adda addaatiin qabamaatii jiru. Isaan keessaa kanneen akka tamboo namoonni tokko tokko faayidaa tamboo yommuu ibsan namni tamboo xuuxu akkuma beekamutti waan qofa'uuf hattuun halkanis ta'ee yeroo biraa mana isaa hin seentu yookaan isa hin hattu jechuudhaan dubbataniitii jiru. Dabalata oduu kana riippoortarri keenya Shandaddaqaan akka nuti isiniif qindeesseetii jira. Galatoomii riippoortara keenya jajjabeessaa siin jechaan akkuma beekamutti namoonni araadaa yookaan haraaraa adda addaatiin qabamaatii jiru. Araada san keessaa waa'ee tamboo haa ilaallu. Namoonni tokko tokko faayidaa tamboo yommuu ibsan namoonni tamboo xuuxu akkuma beekamutti waan qufa'uuf halkanis ta'ee yeroo biraatis ta'ee hattuun mana isaa hin seentu. Yeroo akkana jennum tamboo xuuxuun faayidaa qabdi jechuu keenya miti. Namoonni tamboo xuuxan tokko tokko yeroo dubbifnu tamboo yommuu xuunnu koonfidensii yookaan ofitti amanamummaa guddaa horanna ja'aniitii jiru. Akkasumas erga wanta irratti nu kakaaftee san hojjenne akka hin milkoofne dubbataniitii jiru. Erga waa'ee tamboon nama gootu dubbanne waa'ee keemikaalota tambootii fi miidhaa keemikaalota sanii dubbanna. Keemikaalonni kunneenis niikootiinii, kaarboon moonoksaayidii, taarii fa'aadha. Miidhaawwan keemikaalonni kun geessisuu danda'an kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, kaansarii, dhukkuba onnee fi somba fa'aadha. Jecha amma jenne kanam kan nuuf dhugomsu ragaa if harkaa qabna. Here's warning: smoking is the main cause of lung cancer and disease and heart arteries. Galatoomii riippoortara keenya Shandaddaqaa siin jecham oduu keenya xumuraatiin haalata jireenya biyya teenyaatiin wal qabatee qaala'insi jireenyaa garmalee dabaluudhaan hawaasa biyyaa yaaddeessaatii jira.
akka gabaasni loon irraa arganne ibsutti qaala'insi jireenyaa ilma namaa qofa osoo hin taane nus yaaddeessaati jira jedhaniiti jiru. Furushkaa gahaa hin argannu nus yeroo sana aannan gahaa waan hin kennineef nu tumum warreen gaadiin elmaman keessattuu rakkina guddaa keessa akka jiran jiraachuu isaanii eeyyata galfataniiti jiru. Dabalata oduu kana riippoortarri keenya onnachiisaan akka taanutti isin qindeesseeti jira. Galtoomii jajjabeessaa siin jecham haalatan jireenyaa biyya teenyaatiin wal qabate qaala'insi jireenyaa galmaree dabaluudhaan hawaasa biyyaa yaaddeessaatii jira. Akka gabaasni loon irraa argame ibsutti qaala'insi jireenyaa ilma namaa qofa osoo hin taane nus yaaddeessaatii jira. Furushkaa gahaa hin argannu nus yeroo san aannan gahaa waan hin kennineef nu tumanii keessattuu warreen gaadiidhaan ilmaman rakkina guddaa keessa jira jechuudhaan eeyyata galfataniitii jiraniim. Kana qofaa miti haadholii fi abbootiin teenya akka dubbannetti rakkoowwan durii fi ammaa wal cinaa qabuudhaan komii qaala'insa jireenyaa irratti qaban ibsaniitii jiraniim. Fakkeenyaaf bara durii qarshii shilingii fi kanneen kana fakkaataniin haajaa isaanii baachaatii turaniim. Garuu yeroo ammaa maallaqa gaafasan torban takkaa fi isaa oliif haajaa isaaniitiin baachaa turan hirata halkan tokkootiin bitaa akka jiran nuuf ibsaniitii jiraniim. Galatoomii riippoortara keenya onnachiisaa siin jecham. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanii qophiileen Jam'aa Saifullahi hafan itti fufuun ogeessonni kaameraan waliin turan Abdii Kaliifii fi Hussein Abdiitiin gama keenyaan nagayattiin. Allahu Akbar. Masha Allah. Masha Allah. Isaan kanaaf hin jenne ga'e kun. Allahu Akbar. Masha Allah. Kolleetana dhugumatti ammaas joornaalistoota yookiin gaazexoota ta'uuf ta'an inshallah Rabbi haa godhu. Addunyaa Rabbi haa godhu. Akkasii gaa kunoo wanni Jamaa Saifullahi itti jiru waan akkanaa tana faadhaa warra waan kana galmaan ga'u Rabbi nu haa godhu irraa gammanne. Amma kaa asirratti dhiyeeffannu bakka bu'aa sheekh keenya Sheekh Adam Tuulaa Sheekh Daawit leenca fakkii namaa ifaa jiruu namaa suqulirraa ka'uun otoo hin ifatiin deemsa itti fufee dirree qaxxaamuree amma sur bakka lamatti kutuudhaan nu jidduutti kan argamu bakka bu'aa sheekh keenya Sheekh Daawit فليتفضل مشكورا وما جرى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Eegoggaa tokkooti bakka kanatti dirree bareedduu dirree masjidaa irratti waliin nu qabuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Duuba dura irratti nama dagatamuu hin taane sheekha keenya abbaa keenya Sheekh Adam Tuulaa jannataan Rabbi nu haa qananiisu. Firdoosii keessa Rabbi nu haa qananiisu. Isaanii biitti tun ija banatte isaaniif barreessi. Isaan waa barreessi isaan wal barreessi. Saniif galanni isaadhaa dagatamuu qabu. Yeroo dubbatamu hunda sheekha keenya Rabbi haa araaramuuf jannata haa kennuuf jennee kadhachuun waan hedduu nuuf barbaachisaadhaati. Sheekha keenya jannata Rabbi haa kennuufi dilii isaa Rabbi haa dhiisuufi jannata firdoosii keessa Rabbi ol nu haa fuudhu teenyallee Rabbi nu haa dhiisu. Saniif gaa sagantaan har'aa sagantaa hedduu bareedduudhaati. Sagantaa fuuldura Ramadaana akkasumas sagantaa maddaa haraashii tan simannaa Ramadaanaati jechuudha. Saniif sagantaan asirratti gaggeeffamu jirtu ijoolleen asitti akkasuma haawwan asitti qara'aa jiran shamarran asitti tafsiira qara'aa jiran waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu namatti tolu. Yeroo gaafa shamarran akkana tafsiira akkana godhan shabaabni Bukhaarii Muslim fa'aa asirratti sanadaa fi matni lafzii isaatii fi maanaa isaatii wajjin irratti qara'uun oolanii jennee yaadna. Yoo irra ta'uu baatanis fuulduratti akka sannumaa millaqa. Akkasuma mire silaa isaa waan geessan isaanuma Bukhaaris dura qara'uu ta'a. Ammoo namni gaa aarullee baatan
eega onneen nama butaa jaanii mire xiqqollee ta'u nama dhagahamuudha qaba yeroo haawwan as dhaabbatanii akkasitti aqiidaa akkas godhan yeroo shamarran as dhaabbatanii tafsiira akkas godhan abboonni keenyaa fi akkasuma shabaaballee hanga tokko nuu mul'ata hedduu yoo gayaallee ta'uu baate hedduu hanga tokko alhamdulillah jenna akka bakka garii ilaaluudhaan alhamdulillah jenna garuu immoo kan isaan irra jabaatee isaan dura deemee karaa isaan garsiisuu qabu eenyu ture sila abboota keenya ture bakka kanaan yeroo hedduu irrini mul'ata garuu ta'ullummaa isinit dabartillee jeetii yaada akkasuma wajjin gaadilas sagantaan takka ta abboota reefu sagantaa keessatti hoggaa ufanillee komii isinit dhiyeessanii jiran haawwan keenya komii dhiyeessan yoo dhugumaan dhageessan yoo dhageeffachuu jiraattan asitti komii isinit dhiyeessanii jiranii jechuudha kunoo shamarranii fi haawwan akka qara'u jiranii shabaabnillee hanga tokkonuma jira ammoo abboonni eessa kutanii isiniin jaan isinoo duba saniifillee taatu xiqqoo aartanii sagantaa arkaan islaamaa qofa as dhaabbattanii sila ol kaatanii sila akkana miidiyaa kana duratti oduu arkaan islaamaa meeqa akka dheengaddaa gandiyaan niyyaa aboo gandaan niyyaa san rabbi haa milkeessu gandi kunoo keessa jiraas guyyaa sanni jiranii hin jiran gandiyaan niyyaatii fi akkasuma majlisa irraa isangi tokko akka fakkeenyaatti nu agarsiisaniitti sagantaa bareedduu takka abboonni gurguddaan warri arrii qabu hasilaa haqaafiidhaa fi ilmaan akkam goonaa malee waa takka quban qabne hogguu dhaabbatanii sagantaa fudhatanii akkasitti bareechanii nuuf waa himan hedduu dhagamman arrallee silaa sagantaan takka sagantaan isaanii ta arkaan islaamaallee haa taatu arkaan imaanaallee haa taatu asit dhaabbatanii sila arraan tana isaanis oduu jaanii kara kanaas wal madaaltee saniif mee warra qaroo jiru kana ilmi isaanii barakaa rabbitti haa godhuuf ilmi isaanii rabbi barakaatti haa godhuuf ilmi ittiin jannata seenan rabbi haa taa'isuuf yoo daawaa ta'ee fi yoo qaraatii ta'es wanni isin hambiftan hin jirtu waa takka akijaan ilmi barachuudhaafi ilmi nama barsiisuudhaafi akkasuma daawaa nama godhuun garaagarummaan siidha akka nama caayaan dhaaba jee muka muree caayaa dhaabe kun immoo akaakiltii takka ka'ee dhaabe amata kudhanii boodaa caayaa naa taatu akka nama jeeti jira sinigalekiinan jee kun namni tokko daawumaan si godha yoo je yeroo hunda masjiduma dhuftee daawuma qofa yoo dhageeffatte akka nama muka guddaa kana muree caayaa dhaabeeti amata kudhanii boodaa caayaa ta'u jee ammoo namni barsiisuudhaaf waa takka nama barsiisu guyyaarraa waa nama barsiisaa deemu akka nama muka xiqqaa tokko ka biqilu dhaabee bishaan jalan naqee inni sun akkamta hogguu ture akkamta guddateeti mayree guddachaa deemaa jechuudha waan daawaadhaan namni guyyaa hedduudha dhufee masjidatti guyyaa jumbataa dhageeffachuu jira guyyaa tokkoo booda takkaa guyyaa lama booda mee masjidatti sheeyni dheengadda maal je yookiin imaamni keenya khutbaa irratti maal je yoo jaan namni namaa himu hangam takka nama muraasa jechuudha gariin hogguu masjidaa gabbee hogguu kophee kaaju jiru har'a sheeyni maal khutbaa godhe kajuu ka deebisaa namaa kan muraasa jechuudha gariin isaa quban qabu jechuudha son saniif namni ka wal caaluun barnootaan wanni sheeyni keenya dhaamaa tures wanni sheeyni keenya akkana mul'atee maqaan isaa biyya keessatti hafeef waan barsiisuuf waan ilmi barsiisaa turee fi maqaan isaa akkanatti nu keessatti dubbatame hangammaa seenaan isaadhaa dubbatamaa jirti ka seenaan isaa barreeffamtee kitaaba walirraa qara'uutu hin jirra akkana beeku hin jirra amma tokkodhan boodallee akkanuma yoo xiqqishoo irraa fatame malee alhamdulillah kitaabnis garuutti nu kaa'amu jira saniif ganda keenya ganda shankoor isin ganda buuraati ganda biyyaafis fakkeenya ta'u waa hundinuu asirraa madditi sheeynilleen yeroo hunda hoggaa dubbatu isin dubbataa saniif ganda fakkeenya namaa ta'u rabbi isin haa taasisu akkuma ilmaan keessan asitti as dhufanii waan adda addaa agarsiisaa waan adda addaa qara'aa jiran kana nama qaraa'isu qofa irra dhiisuu hin qabdan namni qaraasisu nama barsiisu irraa tokko namni immoo ammas nama barsiisu sumsumni yookiin immoo maal jedhanii afaan biraatti jiro sumsuma malee maal beekta waan bira dhandaarraa jedhaniin dhandaarraan sadii yoo ta'e malee waan bilcheessu jedhan dhandaarraa lamarra kaa'amee waa bilcheessamee shuuroo haa godhu
نقولا هنقول سنيفود دارا سدي برباد ونتا كبلشات شوراف إلما توكو بلشي سوراف دارا سدي برباداي توكو هذا يوتي توكو أبا غونيمو برسيسا داي سني برسيسا نس خراسا قبدي بجر يوم مو يسوع كفر ديفتني غري هذا في أباجر خيل ما كنا كوبان كم تكابر نوتا كراتي ديمي وخنجنن خانما كنمتي مچوم ماس ربي كجلچت مسجد ركعت مو مكاريغن هوغاسل برسيسا مالتو جرو خبوسات تلفوجر خرا إسا سنيس كبيت خرا لمان كيسنيس كبيت خبو لفوجر سنيف هذا في أبان بورا يخين أركان أتوبات إلمان برسيسو داف علمي قدته بكسيغا وداف هذا في أبان برسيسان أركان أتوبات سنيف أكا برسيسا كفرت تنديف akka nama asii tajaajilu imaama qofa irratti kan dhiifne horee masjidaa qofa irratti kan dhiifne haadhaa fi abbaan ilmaan wanni rabbii namaa kennuuf akka barsiifattee si qofa odoo hin ta'in mataa isaa qofa odoo hin ta'in akka biyya fayyaduuf wanni rabbiin sammuu guddoota namaa kenneef akka waatti barataniif barachuu qofa odoo hin ta'in akka nama fayyadaniif saniif warra baratee nama barsiisu rabbii isin haa taasisu wanni isin keessaa mul'atu gaa waan bebbereedaadha akkasuma wajjin immoo cimina nama gaafata namni tokko gaafa ciminsaaf karaa seene yoo laaffate namni biraa isa bira dabree isa tuffata akka namni biraa isin hin tuffanne akka namni biraa isin hin laallan kheyrii keessatti akka isin laallataniif jabaachuudha qabdan hamtuu keessatti akka fakkeenya isin hin godhanneef jabaachuudha qabdan ganda ganda caalu ganda amrii hundaanuu tokkummaadhaanis tokkoffaa ta'e rabbi isin haa taasisu ganda wal dhaga'u khawaliif خنو ربي سناتايسو يرون فولدر خينيا جرو يرو جبدو يرو رمضانات يرو نمني افكل كليسو كم ورني رمضان ورني رمضان كيبلانين افكل كليسو دان خيسو في بريچو دان خندر نما هم چاتور هم سن را كلاو دان خدر وسن ديباتور وسن سن ابي چاف ديسه لال بكي دچي دياسي هنگا خنا سيديس جي ظلمي نما را كلاو دان mana qalama dibachuun nyaataa fi dhugaatii bereeffachuun ramadaana akka namarraa qeebaluun gootu sababaa sanii ramadaanni namarraa hin qeebalu feetu biddeena goggogaas nyaadhu sooman feetu shurbaa saambusaa waa dhibba meeqol bira guurii nyaadhu sooman tokkuma jechuu rabbi biratti inna allaha laa yanzuru ilaa isaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa acmaalikum jechu wanni rabbiin laalu hujii teenya laala keessa keenya laala malee bereedina mana bereedina nyaata dhugaatiin laalu rabbi keessa keenya nu haa bereeku keessa keenya rabbi nu haa bereeku akka gubbaa keenya nama nu godhee hayawaanaan adda nu godhee nu bereechetti irra bereedaan uumaadha ilma namaati walaqad karramnaa banii aadam laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim nama rabbiin bereecha'uun garuu keessa saadhaa immoo abbaa ibballeessaa jechuudha warra keessaaf bereeffate rabbi nu haa godhu warra keessarraa hisdiidhaa fi hiqdiidhaa fi shuhii fi buglii irraa qulqullaa'e rabbi nu haa taasisu yeroon fuuldura keenya jiru yeroo jabduudha yeroo ramadaanaati wanni itti haajamtu yeroo wal gargaaruudhatti haajamtu yeroo namni waliif tolu haadhaa fi abbaan obboleeyyan akkasuma ollaadhaa fi akkasuma akka firaatti haa ta'u akka gandaatti haa ta'u yeroo wal gargaaran akka muslima taateedhaaf sanbira dabrii akka namummaattuu yeroo wal gargaaran fuuldura keenya jira sani warra yeroo kana keessatti waliif laaf waliif rahmata godhu rabbi isin haa taasisu akkumaan asii dura dubbachaa ture yeroo hedduu dubbadhu gandi tokko rakkataa ni qaba qabaataa ni qaba jiddu gala ni qaba gandi rakkataa isaasan gandi hundinuu rakkina isaasan if keessatti furuudha qaba gandi kun rakkataa ganda kana asuma keessa furuudha qaba rakkataan ganda kana bakka biraa deeme ganda biraa dhaqee magaalaa dhaqee kadhachuun qabu odoo rakkinni ganda kana keessa furamuu danda'u ganda biraa dhaqee kadhachuun karaa rabbee kadhachuun magaalaa keessa deemee kadhachuun eebiidha jechuu ganda kana saniif ganda keenya rakkataa isin keessa jiru harka qalleeyyii isin keessa jiru numa beeytanillee isin duriis numa daleeydan waan isin irraa beekurraa
ركتا إسن كيس جران قدن داني تعاونوا فرورة ترى أبي أدرس ويلك كيف تاني إتما جرتني مي سنيف أمال باتي فولدراتا جريني كالي تاني لبوتي يا نفسي نفسي أكنجن نفسي آخرات الدنيا تمو أن قدن دانت وليف غرغارون وليف تومسون ندن دام سنيف هنقدن دامين هاون كينيا والله سنتيان من سنتيان وسنتو بيخا أكا فرا أكا والله أكا غنداتين أكا والبيتاني ركني سنكيس جرو فرم مودا قبا سالشباب ني غندا خنا لين بيخا جيتي نتيامانا شباب ني بيتاني مري إخا وأكس وليك كابدني كل سخن رزوا جتني أكس وقرون بيتاني مري أبي أنسون اتفاق مودا قبدي حالي خون اتفاق فيرا كتان كينيا فرم مودا قبا jireenyi qaalee waan jiruuf jecha namni jiraachuu wallaalee akkatti jiraatu dadhabee namni akkamittiin jiraadha akkamittiin nyaadhee bulee jiraadhee jechuudhaaf rakkachuu jira yeroo kana keessatti waliif gargaaruudha qabna man kaana fi haajati akhii kaana allaahu fi haajati namni haajaa obboleessaa keessatti rabbiinis haajaa isaa keessatti haaja yoo gargaarsa obboleessaa keessatti taate rabbiinis si gargaara yoo tiyyuma qofaan oofadheetti immoo karaan ni jabaataa beeka سني ور غارو ربي سنا تايسو هاون كيني ور ربي دا شركي هنداو بليس ربي سنا تايسو اكوما هاون كينيا برچا جيران ابوني خنياس برچورا قبن غرو برا خنا امت رجي خره خنا بيرد بر خنا هرچاتي نوخين مو انكني برنوتا برتوتا نجرا سنيف فولدورا خنت امت خنا خيست مو رمضان خنا راي ايغلي فوجي سورة قمنا إمام نجنداتي في شبابا أكسما هاون الرئيس وري أمير ما قبن هندينو وان كنا تقوم مادان نموت برانا كراتي ديسن خجند خيست أكرمت تافني في خوزرين هم بيفت أسيدورا وني دبرت أما أنت نتأمر بيساقون أمر أسيبو دمو أما تاف يرو رمضان بكراتي إقلم ترتي بر أما إقلورا قمنا قراتي سن أما إيجالله أكنم تقولله قد خنا خيست هندي فينا قد خونغا كوما بيكمو تقوم ما قبضن ولد جيسانيسي هنگا والكتات اللي مانتانه نمني نما سودان رب الله سوداتو جان نما سوداتو رب سودان نما جيسيتي جان سنيف قد خينيا يو والكتات اللي ته وليكودان اللي يوته نما قراتي لافس أكا قراتي لاففنه أما تخنا فولدرتي رتي دلقودا كمناي سنيفغا إمام خينيا في أكسما خوريليرس خوري يجب دورا قبضن خوري سيل ربي الله عفورو آمين بخوري مسجد غنا سر ربي الله عفور خوري قد غنا سر ربي الله عفور أبو هدو لفو جيراني هدو تكوما تكاكبانيسي تكوما ساني تتيوف تربي هاتايس تكوما ساني تولد أبو تربي هاتايس وان تكوما ساني بلس ربي الراحة تلسان دوباره بيولا دلسيس أورو ساني تيفي كبيني ساني وارسان اتحاج من هم ربي هاغوتو يا دافركو ساني ربي هاغوتو في إيجا خورين تينياس مالتا ورا قبدي إمام خينيا في جولة شبابن خينيا وجنتاته هرجاتي برتوتا ور برنا قراتي لافس ور برنا قراتي إيسخنا أكان جباتني أكا قراتي ديبيان أكا فودرتي ديبيان غورورا قبر إن شاء الله ولمانو تاني غورورا قبنا نمني هندماس إفكوبي سورا قباي نمني سوى برچان تورين خاران تناسجيرو نجرا هاون نجراني ورما برچو جيرو قفاجرا نجراني يو جراتن دام ساسمتو إساني تيني دام منا يو نجران نمو إرغارت إرغنا نجراني yoo jiraata wanni isaan dhaabnu isin barnoota kana fixaniit irraa duroomtammoo moo barnoonni kun isin hin barbaachifne moo xumurtaniiti ganaa sartifikeeta fudhattanii sartifikeeta 5 gara khuranii takkaa manaa qabdanii finnee wilii eebbifamne jettanii dhiiftammoo maaliif dhiiftanii jenne gaafii dhiyeessinaafi yoo asitti gaafii naa deebisuu baataniis fuulduraaf barnoonni namni irraan duroom wafooqa kulli zii ilmin aliim namni hundinuu akkuma walirra beekutti karraa ol beekuu jira saniif qabee khusunis waa barsiisaa waan hin beekne barachaa deemuudha qaba ganda keenya barnoota laafisina ganda bu'uuraati ganda jalqabaati waan ta'eef gandi keessan
gandi biraarra laallatu saniif akka laafina keessatti isin irratti ilaalleef jabaattanii wal jabeessanii barachuudha qabdanii isin hin jaa yoo akkas ta'uu baatte lafa namaan qabattu namni faffacee dhumaa jechuudha. Saniif qaraatiin tartiiba qabattee deemuudhaaf amiirri jiraachuu qaba. Itti aanaan amiiraa jiraachuu qaba. Barreessaan jiraachuu qaba. Namni hafe maaliif hafee gaafatamuudha qaba jechuudha. Warratti fuuf rabbi isin haa taasisu. Yaa Rabbi amiin. Aboo hajaa hedduu qabdanii rabbi isin haa baasu. Rabbi hajaa teessan isin haa baasu. Ganda keenya tokkummaa teessan rabbi isin haa dhiisu. Ganda keenya ganda Shankoor, ganda Usmaan, rabbi ni danda'a tokkummaa isin qabdan rabbi isin haa dhiisu. Ganda milkii, ganda rizqii rabbi isin haa taasisu. Namoota hedduu kadu'aa isaa hinatti himtan warra ispoonsara ta'ee fi akkasuma ammaas ijoollee yuunivarsiitii jirtuufis du'aa godhe jaanii rabbi ni danda'a muraada haa guutuuf. Warra asii ispoonsara ta'ee haala kana mijjeesse rabbi isaaniif haa mijjeessu. Duniyaa fi akhiratti rabbi isaaniif haa mijjeessu. Amrii diinis rabbi haa laaffisuuf. Ta duniyaallee rabbi haa laaffisuuf. Rakkoo fi yaaddoo rabbi irraa haa qabu. Akkasuma ijoollee teenyaa tan yuunivarsiitii jirtu warra nuti beeknus akkasuma bakka biraa kan du'aa nuti himee ni jira rabbi haa baasu. Qabxii isaaniillee qabxii bareedduu rabbi haa taasisuuf. Baratanii hogguu deemanillee bakka bareedduu rabbi nu haa kaa'u. Hojii bareedduu haala bareedaadha rabbi isaan haa fidu. Barsiiftuun takkaas imaltuu deemtu du'aa godhaaf jedhanii rabbii muraada haa guutuuf imaltuu siillee imaltuu khayrii imaltuu nagaa imaltuu rabbiin jaalatu rabbi haa taasisu rabbii si ol nu haa fuudhu diinii duniyaa rabbii si haa mul'isu hamtuu rabbi irraa haa qabu dhabaa dhibee rabbi irraa haa qabu nagaan bakka isin deemtu rabbi haa geessu bakka isin dhayite bakka irra khayrii fi rabbi haa taasisu akkasii isinillee bakka rabbi isin haa buusu. Tajanna hunda rabbi nu haa qeebalu tanu duraa baddellee nu haa mul'attu tanu duraa dhokatte nu haa mul'attu tanu duraa fagaattellee nu haa dhiyaattu ganda keenya ganda barakaa ganda rizqii ganda jaalalaa rabbi isin haa taasisu xiqqaan keessan haa guddatu guddaan keessan bakka haa ga'u akkasii warra warra Shee Adam ilaallatee Shee Adam jala deemu rabbi nu haa taasisu. Warra akka inni deemte akka inni biyya barsiisetti ilmi isaasa warra biyya barsiisu rabbi nu haa taasisu. Amaanaa inni nu kanne kana warra bakkaan ga'u rabbi nu haa taasisu. Warra galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu. Kan dhukkubsatee jiru jira jedhanii rabbi nu haa fayyisu. Kaas keessa jirus kan mana hakimaa jirus rabbi nu haa fayyisu. Akka sharaffaadhaas illee rabbi nu haa fayyisu. Akkasuma kaas keessa jirus kamane jiru kan dhukkubsatee jiru illee hedduudhaa jira rabbi nu haa fayyisu. Dhabaa dhibee teenya rabbi nagaa nu haa godhu. Ganda keenya yeroonis gaa yeroo oowwaa keessa jirtanii na dura daawaa hedduu godhamu jira warra daawaa san hundaa fayyadame rabbi nu haa taasisu. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Allahu akbar. Allahu akbar. جزاكم الله خيرا في أحسن الجزاء شيخ ينقل راجم برد ربنا واجراجس ربنا واجراجس دعائني نقول كان حال ربنا واقول أمت ربنا واقول آمين شيخ إبراهيم دعائي جواب ربنا نواقول فليتفضل مشكورا وماجورا الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد بلي الإسلام دران درسي أبو تيفي هاون أبوليين كوريلين مسجد خنا جلمان أكما جلتنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا هدونا ندرتي دعائينيس قلمتي دعوانيس قلمتي كرواتي كشو ونيني يون رادو بديس والله هاون جولتنا جنا لابتني دلنا برسيفتني sagantaatana akkana wajjin gaggeessitan galata keessan rabbi jannata isin haa godhu jechuun barbaadu. Galata keessan jannata rabbi isin haa galchu. Egaa du'aa umaaf ol kaane malee wali da'awaadhaa dhumtee jirti godhamtee jirti jechuun rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Eegartee yoo laallee gara dhiiraatiin hedduu hir'inni bakkuma cufaanuma jiraa jechuun. Garuu haawwan diin keessatti duraanis adda durummaadhaan warri dubbatamu inshaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa inni dura ergame namni goflaa ta'ee fi cinaacha ta'ee fi ofi qabee
ati nama waan biyyan jirre nama argamsiifta nama keessummaa guddisu jettee jajjabeessitee qabeenyaanis cinaa dhaabbattee ayyu Khadiijaa isiisanitti rabbii isinaa fakkeessu. Ammallee diin akkuma laallu hawwanumaanii jajjabaachaadhaa jiraa jechuudha. Egaa koree ijoollee xixiqqoo tanaa fi hawwan rabbi nu haa jajjabeessu. Ganda keenya waan barbaaddan hunda rabbi isinii haa kennu. Akka isin gartee egaa waa hunda qophii hunda xumurtan kanatti haajaa teessan hunda rabbi isinaa baasu. Du'aa'uma isinii goona rabbi isinaa milkeessu. Gartee kafayyaan qabne kaas keessa jirus jira, ka addunyaarraa deemes jira, ka addunyaarraa asii deemes rabbiin jannatul firdawsa rabbi haa kennu. Kan akka sharaf sheekaa kan biraallee ni jira kan dhukkubsatu hunduma isaaniitu rabbiin fayyaa mi'ooytu rabbi haa kennuuf. Fayyaa rabbi nu haa kennuuf. Kan jirullee rabbiin umrii isinaa dheeressu fayyaa waliin dhaabbattu rabbi isinii haa kennu. Barakaa rizqiidhaa rabbi isinii haa kennu. Akka isin diin kanaaf qulfii taatanii amma fakkii gurguddoo ijoolleen tun asirratti waan ajaa'ibaa nu barsiiftee hedduu nu gammachiiftee itti fufa rabbi isinii haa godhu. Ijoollota biraallee nulleen ollaa keessan kana jirra warra irraa muuxannoo fudhatee akkaan karaa kana deemu rabbi nu haa taasisu. Ijoollee ciccimtuu qabdan ta wallaahi hegereef abdii biyya tanaa taatu abdii biyya tana guutuu bira dabartee abdii Itoophiyaadhaa tan taatu abdii biyya Oromiyaatiif taatu ijoollee qabdanii jechuu tan nama dinqisiiftu. Kanaaf wallaahi rabbi ganaallee jabeenya rabbi haa kennuufi isin hunda akkasin rabbi isin haa jajjabeessu. Egaa sheekan keenya kan asit dhufanii nu jabeessuudhaaf bakka bu'aa sheeka keenya Sheekh Adam Tuulaa, Sheekh Daawidis akkasuma hangafa duuba qabsoon tun irraa as kaate kan dachii tana yoo bakkee kanarraa dhaloota isaatiin ka'ee diin kana kita kanaan armaan nu ga'e sheeka keenya Sheekh Adam Tuulaa yeroo hundaa'u akkuma sheekni keenya Sheekh Daawid dhaametti bakki dubbatamtu irratti du'aa'ii akka gootaniifiin dhaamsa guddaaniin an qabuus kana bakka jirurraa rabbi jannatul firdawsii nu haa kennu. Jannatul firdawsiidhaan rabbi galata isaa haa galchuu. Nullee warra isaanii wajji jannata harkatu isin kana cufallee rabbi nu haa taasisu. Muraada keessan ka ilmaan keessanii ka dhalate nagayaan isinii haa guddatu. Kan bobbee nagayaan isinii haa galu. Daayini keessan barakaa rizqiidhaan haa guutamu. Umrii barakaa qabdu fayyaa waliin dhaabbattuu taate rabbi isinii haa kennu. Jajjabeessuu diin kanaa goflaa diin kanaa ta'uu rabbi isinii haa kennu. Egaa anilleen hanqanumaan eegaan asitti yaamamee qophii biraan qabu hammanumaan du'aa isinii godhee isinit dhaammachuudhaa ol ka'ee guutummaanuu waan sheekan keenya isinii kadhatan du'aayii ta durii fi ta kanaallee rabbi isinii haa qeebalu. Araddaa sheeka keenyaa jajjabaadhaa warra fayyaa hin qabne suni taraa takka harka ol qabaame warra fayyaa hin qabne san yaa rabbi fayyaa buusiif yaa rabbi fayyaadhaan nu milkeessi yaa rabbi fayyaan si bira jirti fayyaa gurguddoo nuu kenni yaa rabbi fayyaa ammuman nutti naqi يا ربي لكم ستاقنا هندا وربي يا ربي خينا لفانو قاسي آمين قمنا عقي ما جرو قغندا قيس جروز ربي نوا عافي آمين والله ربي نوا عافي آمين أبو ما فياسات نوا قبض آمين فياسات ربي نوا قبض آمين إيغرتيغا أكفر تيغرتي منسا قيس نجي أبو بيغلو ربي أخنو في آمين كسر ربي أخنو آمين فيدبا خن ربي ولنوا قاسو آمين إيغا ورين أرمد أبتي أنك غنما خن هنداو ميديا دان سوراب غلط ثاني ربي جنة أقولو آمين إيغا ميديا خن ربين غلط ثاني اللي ربين
جنة ربي أقولو الدنيا رتيز وانسان في ربي أغنو في ملكي قرقدو أن كان عدو غيسا اسم برا دابتني سنكوبا دابتني سكنتا كان سمير رئيسني فجاسا والله ربي عمري بركة قبضو أغنو رزقي اللي تبركة قبضو ربي أغنو والله قلت ساني جنة ربي أغل شوفي إقابلين خينيا أسمرتي نسني دابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا في أحسن الجزاء اتيان سوران شيخ عبد السلام دعاء تكانوا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي إن شاء الله سجنتنا ما قرأت مرار جيسي يرتي نمن اللين هدو دلبي جرا أكاسي دعاء شيخ جنيا ربنا واقبل دعاء شيخ جنيا ربنا واقبل جولين سلايس غورساتي جولين دي تكونوا في التجرتي أكاسي دام سشين جنيا شيد داود نفرامن ورا قلبي كبد ربنا وادايس ربنا واقبل أكما داراشيت دام سني جيني فرد تمام فرد نفرد نامي هانكينا جروني قوتان نامي أما ربي بكر ربنا وادبس بكر ربنا وادبس بكر دراني بر ربنا وادبرس يا ربي غني آمين يا ربي غني آمين جولي أسرع شيخا ملفتنا ورا بكر شيخا دار ربنا وادايس ورا شيخ داود دار ربنا وادايس يا ربي غني آمين 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 وعلى ذلك بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا كريم يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.